maatii isaa hunda qabatee xiyyaara dhuunfaa isaatiin gara Kaameruun deemaa ture. Paayilatoonni dhuunfaa isaanii ol ka'iinsa faana 37 irraa balali'aa akka jiran osoo ibsaa jiruu battalumatti osoo yaadamin wanti nama naasisu tokko uumame. Wanti uumames xiyyaarri qilleensa irraa kufee tabba walitti bu'uun yookiin balaa biraa hin turre. Paayilatiin xiyyaarichaa balalisaa ture akka tasaa of wallaale. Namichi gocha seenaa dhugaa quunname kun maqaa maatiin isaa baaseef caalaa maqaa waltajjiin beekama. Jecha tokko osoo hin dubbatin namoota bashannansiisuu fi kolfisiisuun nama uumamedha. Koomediiwwan saataayireetiin addunyaa maratti maqaan isaa kan leellifamuu fi beekamtii argatedha. Lammiin Ingiliz barreessaa fi ta'ataan yookiin aktar Mr. Bean yookiin maqaa waraqaa eenyummaa isaatiin Rowan Sebastian Atkinson jedhama. Tarree taatota koomedii ciccimoo addunyaa kana keessatti shakkii tokko malee kan makamudha. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi maatii miidiyaa Mashuwaalakiyaa. Har'aaf hundumaal tokkoon kan wal simsiisu waggoota muraasaan dura hojjetamanii har'as akka haaraatti kan kolfisiisan kan jaalatamanii fi ilaalamanii hin dhuunfamne hojiiwwan koomedii Mr. Bean isinitti himuu fi miti. Nuti osoo isinitti himin isinumtuu beektu eessaayyuu barbaadanii waan ilaaltaniif. Inumaayyuu ifaan namni hundi kan hin beekneef haala jireenya qananii koomediyaanii kanaa fi ajaa'ibaa nu jechisiisee dhimma keenya har'aati. Namichi kun nama bashannansiisuu qofa osoo hin taane haala jireenya bashannanaa ta'es jiraachuu kan amaleeffatedha. Maallaqa ogummaa koomediitiin argate akkaataa akkamiin itti fayyadamuu akka qabus jabeessee beeka. Jeems Boondifaa hanga itti inaafanii gubatanitti haala jireenya qananii olaanaa jiraachaa akka jiru ni himamaafi. Seenessa keenya har'aanis konkolaattota baay'ee gatii guddaa qabanii mana jireenyaa ajaa'ibaa fi xiyyaarota dhuunfaa isaa qofa osoo hin taane balaan cimaa nama naasisu tasa isaa quunnamee xiyyaara balaliisuu osoo hin danda'in xiyyaara balaliisuunii fi maatii isaa taatee du'aarraa ittiin hambise isinitti himna. Nu waliin tura. Abbaa madda kolfaa beekamaan Sebastian Atkinson Ingiliz magaalaa Koonsetitti bara 1955 kan dhalate. Atkinson jalqaba ogummaa barnootaa elektirikaal injineeriitiin ture kan eebbifame. Carraan jireenya isaa gara addunyaa aartiitti waan uumamteef ogummaadhuma kanaan osoo hin hojjetin gara ta'atummaatti seene. Qormaanni isaa jalqabaa sagalee qofaan bashannansiisu ture. Raadiyoo BBC irratti koomediyaanii ta'ee yookiin immoo baacoo hojjechuun gara fuulduraatti abdii fagaarii akka qabu mirkaneeffateera. Gama koomedii raadiyootiin baay'ee milkaa'aa erga ta'een booda televezyiinii irratti hojii isaa dhiheessuun dhufeeraa jechuu jalqabe. Yeroodhuma kanatti Mr. Bean hojiiwwan isaa uummata waliin isa beeksisee keessaa agarsiisa televezyiinii yookiin TV show Not the 9 o'clock News kan jedhu eeramuu ni danda'ama. Hojii koomedii Black Oded irratti ta'ataa duraa ta'ee hojjeteera. Rowan Atkinson maqaa muummee isaa kan dagachiisee fi hojiiwwan beekamtii olaanaa yookiin samii tuqe jechuu ni dandeenya. Gara uummataatti kan dhiyeesse booda irratti ture. Maqaa ta'atummaa Mr. Beaniin baacuuwwan hojjetu baay'ee kan jaallataman ta'eeraa fi jecha tokko osoo hin dubbatin laphee uummataa addunyaa bituu danda'eera. Akka daa'imaa fi gowwaa ta'ee kan baacuu Mr. Bean garaagarummaa aadaa fi afaaniin ija qixaan jaallatanii ittiin kolfaniiru, itti bashannaniiru. Haala sosochii fuulaa isaa miirri ittiin jijjiiree hojjetu ta'atotawwan jecha baay'ee ibsamaniin caalaa kan ibsan ture. Hojiiwwan isaa kunniin dabalataanis fiilmiiwwan idilee fi kaartooniis hojjeteera. John English, Keeping Mami fi Netflix irratti fiilmii jaallatamaa kan ta'e Man vs. B fiilmiiwwan akka fakkeenyaatti caqasamanidha. Namichi kun ta'ataa kaameraa fuulduratti qofa kan bashannansiisu miti. Waltajjii irrattis ta'ataa kan ta'ee fi tiyaatiroota bebbeekamoo irrattis hirmaateera. Dandeettii isaas agarsiiseera. Ogummaa ta'atummaatiin waggoota 40 ol kan hojjete Rowan Atkinson yeroo jireenya isaa hafe qananiin itti tolee dursuu fi dabarsuu fi qabeenya gahaa walitti qabateera. Maallaqa argate kanaan maal gochuu akka qabu, akkamittiin qananiin jiraachuu akka danda'amu jireenya isaatiin agarsiiseera. Mee mana jireenya isaarraa haa eegallu. Atkinson irra jireessaan kan jiraatu
hambaalee seena qabeessaa kan to'atuu fi Ingiliz Oxford keessaa kan argamu gamoo ajaa'ibaa diizaayiniin bareedee keessadha. Mooraa masaraa mootummaa giddugaleessaa kan fakkaatu bal'ina hektaara 2 kan qabu yoo ta'u jaarraa 18ffaa keessatti kan ijaaramedha. Saaloniiwwan farda 3 gulufsiisuu fi kutaa ciisichaa 5 qaba. Manni jireenyaa kun iddoo bishaan itti daakan yookiin swimming pool sadarkaa isaa eeggate mooraa kana keessatti argama. Moorri magariisaa bal'aan kun ijaaf baay'ee kan namatti tolu ta'uu irraa darbees goolfii taphachuufis ni tajaajila. Mana jireenyaa seena qabeessa ta'e kanaan dabalataanis Atkinson diizaayinii gamoo ammayyaa jabanaa kana haala calaqqisuun mana jireenyaa ammas ijaarrateera. Bu'aa diizaayinii bareedaa gamoo kanaas arkitektiin lammii Ameerikaa Riichaard Maayer beekumsa isaa dagugee itti fayyadameera. Fulleewwan gurguddoo kan itti hidhameef waan ta'eef manni keessi ifa uumamaa akka argatu taasiseera. Keessi isaas meeshaawwan gatii guddaa fi mi'aawaatiin guutamaniiru. Mr. Bean mooraa mana bal'aa keessaa dirree teennisaa dirree itti taphatanii fi oolmaa ispoortiitiif kan fayyadan kan hammatu mana jireenyaa seena qabeessaa fi bal'aa kana bara 2005tti yeroo sanatti paawundii miiliyoona 2.5 baasii gochuun biteera. Yeroo ammaa hojiiwwan haaromsaa erga raawwatameefiin booda akkasumas mana jireenyaa ammayyaa biroo erga daddabaleefiin booda paawundii miiliyoona 11 baasuu ni danda'a jedhameera. Gara nootii birrii keenyaatti jijjiirru yoo jenne birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 fi miiliyoona 51 ta'uusaati. Kanaan dabalataanis iddoowwan adda addaa Ingiliz keessatti manneen jireenyaa gatii guddaa baasan akka qabuus ni himamaafi. Kanneen keessaa tokko Londanitti kan argamu yoo ta'u gatiin isaas paawundii miiliyoona 4.5tti tilmaamameera. Mr. Bean manneen jireenyaa gatii olaanaa qaban alattis konkolaataa fi jaalala guddaa qaba. Iddoon konkolaattonni isaa dhaabbatanis konkolaattota ammayyaa jabana kanaa hanga konkolaataa mi'aawwan umurii dheeraa qabaniin guutameera. Waggoottan hedduu fi akaakuuwwan konkolaataa hedduu fi seena qabeessa ta'an walitti qabaa tureera. Kanneen keessaa caalbaasiin kan gurguramanis ni jiru. Oomishawwan jaallatamoo Jarmanii fi Ingiliz immoo iddoo dhaabbii konkolaataa roowwan Atkinson keessaa baay'inaan ni argamu. Mee iddoo dhaabbii konkolaataa ogeessaa koomeediyaanii jaallatamoo keessa seennee tokko tokkoon haa ilaallu. Gara dhumaarratti immoo hunduma keessaa konkolaataa gatii guddaa baasti jedhamtee isin daawwachiisna nu waliin tura. Ammaaf garuu kun laffaarraa eegalla. Konkolaataa Atkinson mi'aawaa fi seena qabeessa taate haa daawwannu. Sadarkaa kundaaffaarratti kan jiru bara 1964tti kan oomishamte Ford Falcon Sprintdha. Mr. Bean konkolaataa kana 2021 irratti immoo caalbaasiin gurgureera. Sadarkaa salgaffaarratti kan argannu bara 1993tti kan oomishamte konkolaataa Mercedes Benzidha. Atkinson konkolaataa kanas bara 2018tti caalbaasiin akka gurgure ni himama. Konkolaataa seena qabeessa kan garuu caalbaasiin meeqatti eenyu mo'atee akka fudhate hin beekamu. Sadarkaa 8ffaarratti oomisha bara 2014 kan taate konkolaataa Mercedes SLS AMG GT'dha. Naannoo waggaa 10 har'aa oomishamtee gara gabaatti kan seente konkolaataan kun yeroo sanatti gatiin ishee $200,000 ol ture jedhama. Halluu diimaan bareeddee hojjetamtee amma unaattis iddoo konkolaattonni Atkinson dhaabbatan keessatti dhaabattee argamti. Sa'aatii tokkotti maayilii 197 fiiguu fi dandeettii qabdi. Iddoo konkolaattonni Atkinson dhaabbatan keessaa naannawaa dinqisiifachuu keenya itti fufna. Bakka kanatti konkolaattota gaggaarii dhaabatan keessaa sadarkaa 7ffaa immoo konkolaataa Honda NSX fi kennameera. Konkolaataan kun oomisha bara 2002 yoo taatu umriin ishee dheeraa ta'us ammas haala qabiyyee gaarii irratti kan argamtu taate konkolaattota Mr. Bean ammayyuu itti fayyadamu keessatti argamti. Sadarkaa 6ffaa irratti immoo erga oomishamtee waggaa 50 guutuuf xiqqoo kan hafe Aston Martin V8 Vintage teesseetti. Bara 1977tti jalqaba kan oomishamte konkolaataan bareeddu kun kuusaa Atkinsonitti kan makamte bara 1984tti ture. Konkolaataa qananii bareedduu yeroo sana kan dhuunfaasaa taasifachuu nama sadaffaa ture. Yeroo sanatti konkolaataan kun gurgurtaaf osoo dhiyaattee $200,000 fi 20,000 baastii jedhameetiyyuu tilmaamama. Sa'aatii tokkotti maayila 197 ariifachuu dandeessi. Konkolaataan kun konkolaataa jalqabaa Aston Martin ishee jalqabaa haa taatu malee
Kanaan boodas konkolaattota biroo dhaabbata oomisha kanaarraa bitateera. Shanaffaa wayita jennu immoo oomisha bara 2014 Moorsen Beenteleneriin arganna. Atkinson yoomii fi meeqaan akka bitate beekamuu baatus gatiin idilee konkolaataa kanaa garuu $300,000 ni caala. Inni immoo diizaayinii adda addaa ta'een kan hojjechiise waan ta'eef akka tasaa $400,000 fi $50,000 ol itti kaffalamuu akka hin oolle ni himama. Amma iddoo konkolaattonni Mr. Bean dhaabbatan keessaa baay'ee mi'aawaa fi seena qabeessa taatetti dhiyaachaa jirra. Kuusaa konkolaataa Mr. Bean keessaa sadarkaa arfaffaa irratti kan argamu oomisha bara 2011 Rolls Royce Phantomidha. Konkolaataan gatii guddaa baaftuu fi ammayyaa kun $1 biliyoona ol itti baheera. Sharafa yeroo kana biyya keenyaatiin birrii biliyoona 50 ni ta'a jechuudha. Sadarkaa sadaffaadha kan jedhamtus erga oomishamtee guutuu waggaa 100 guutuu fi waggoota 10 qofaa kan hafe BMW Roadster'idha. Konkolaataan barri itti hin darbine kun halluu naasaatiin bareeddee kan hojjetamtedha. Atkinson konkolaataa kanaan dorgommii konkolaataa wayitaa ittiin dorgomu argameera. Moodeelli konkolaataa kanaas bara 1936 hanga 1940 qofaatti kan oomishamedha. BMW mallattoo yookiin biraandii kanaan konkolaattota 646 qofa kan oomishe yoo ta'u, konkolaataan seena qabeettiin kun mana Mr. Bean keessatti argamti. Rowan Atkinson konkolaataa umrii dheeraa qabdu kana meeqaan akka bite beekamuu baatus yeroo ammaatti $600,000 ol ni baafti. Oomisha bara 1986 fi konkolaataa Aston Martin taate V8 Zagaatoon immoo kuusaa konkolaattota Rowan Atkinson keessaa sadarkaa lammaffaa fi ishee bareedduu jedhamteetti. Konkolaataa ispoortii kana bituuf Atkinson $600,000 fi $70,000 baaseera. Naannawa birrii miliyoona 70 jechuudha keenyaan. Kanaan dabalataanis ajajama mataa ofiitiin dhaabbatichi haaromsaa fi fooyya'insa addaa taasiseeraaf. Fooyya'insi kun $300,000 ol kan baase yoo ta'u, gatiin waliigalaas $1 miliyoona 1 yookiin birrii miliyoona 100 fi miliyoona 20 itti kaffalameera. Hunda caaltee sadarkaa tokkoffaa kan qabatte immoo konkolaataa McLaren F1dha. Konkolaataan kun bara 1997tti kan oomishamte yoo ta'u, Atkinson kanneen bite keessaa dorgomaa hin qabdu. Dhugumattuu konkolaataa kana caala baasiin $1 miliyoona 12tti gurgureera. Gosti konkolaataa akkasii 106 qofa kan oomishaman yoo ta'u, Rowan oomisha 47ffaa bara 1997 ture kan dhuunfaasaa taasifate. Akka gowwaatti namni nuun kolfisiisaa kan oolu kun fiilmii isaa irratti konkolaataan argitan sun jireenya isaa fiilmii alattis kan konkolaachisu kan itti fakkaatu waan hin dhabamneef namichi kun hojiin booda haala jireenyaa qananiitiin kan guutame ta'uu haa beeku. Haalli jireenyaa Mr. Bean qananii fi itti tolaa kun lafa qofatti hin daangeffamne. Imala isaa xiyyaaraan yoo fedhes uummata waliin wal dhiibee ta'uu baatus kutaa biizinesiitiin bashannanee hin deemu. Haala kana irraa ol ka'een kabajaa fi qananiin xiyyaarota dhuunfaa isaatiin malee taatee yeroo tokkootiin paayilatii ta'ee maatii isaa du'arraa carraan ittiin hambisitiyyuu ture. Seenaas akkasii Rowan Atkinson bara 2001tti maatii isaa bashannansiisuu fi xiyyaara dhuunfaa isaatiin gara biyya Afrikaa Kaameroonitti balali'aa ture. Lafa gadhiisanii samii keessa faana 37 irratti osoo balali'aa jiranii paayilatiin muummeen of wallaale. Yeroo kanatti Atkinsonii fi maatiin isaa waan qabatanii fi gadhiisan wallalan. Egaa qabeenyaa fi xiyyaara dhuunfaa akka isaa haa qabaadhu malee waan hin godhu anatu beekaa kan jedhu dhabamuu baatus haala akkanaa irratti osoo isin qunnamee maal gootu? Tarkaanfiin isin fudhattanis maal ture? Wantoonni haala kanaan kan itti fufan yoo ta'e dhumni isaa akka hojiiwwan baacoo Mr. Bean kolfaa kolfuu osoo hin taane gadda hadhaawaa akka ta'u kan hubatee fi sa'aatii dhiphisiisaa sanatti muuxannoo xalayaa balaliisuu kan hin qabne Atkinson sodaa tokko malee akkuma miirri isaa durseen geengoo yookiin qajeelchituu xiyyaarichaa tuttuqu jalqabe. Atkinson osoo hin yaadiin ta'us silaa furtuuwwan sirrii ta'an osoo hin beekin gadi qabee dhiibee ture. Gara lafaatti xiyyaarri gadi furgogga'aa ture gara samiitti deebisiisuu jalqabe. Yeroo sanatti dhiphina cimaa keessaa kan ture haati manaasaa paayilatii xiyyaaricha balaliisuu akka dammaquuf akka of beekuuf yaalii taasisaa turte. Eeyyama waaqayyoo ta'ee paayilatiin muummee dhiphinaa fi
jeequmsa hundaa kanaan booda dammaqee itti gaafatamummaa isaa irraa fuudhuun nagaan Naayiroobitti akka qubatan taasisuusaa Mr. Biin taatee dagachuu hin dandeenyedha jedhama. Haguma qabeenya qananii ta'anis balaa tasaa irraa bilisa ta'uu yoo hin danda'amnes ogeessi koomedii yookiin baacoo kun iddoodhaa iddootti wayitaa imaalu garuu haala baay'ee namatti toluun akkasittiinidha. Atkinson yeroo hunda jireenya dhuunfaa isaa dhoksaa taasisuun kan beekamu ta'us jabana kanatti ija miidiyaarraa dhokachuun garuu waan hin danda'amne fakkaata. Atkinson yeroo sanatti raadiyoo fi televezyiinii BBC'tti baacoo wayita tokko jedhee jalqabu deeggartii jireenya isaa immoo duuba waltajjiin booda argateera. Ogeetti meekaappii yookiin immoo bareedinaa Simeetiraa Saastiriin fuudhee ija isaatiin arganii dhaloota itti fufsiisaniiru. Mucaan isaanii hangafaa Beenjaamin Atkinson raayyaa Ingilizitti makamee tajaajilaa jira. Beenjaamin raayyicha keessatti leenjisaa guluffii fardaa akka ta'es ragaaleen ni mul'isu. Mucaan durbaasaa Liilii Atkinson immoo sirbituu fi shubbistuudha. Atkinson ogeettii meekaappii yookiin bareedinaa Simeetiraa waliin gaa'elaa waggaa 24 ture kan qaban yoo tures bara 2014tti garuu addaan bahuu keenya nuuf beekaa jedhanii ture. Hiika kanaan boodas ogeettii baacoo waggoota 30 caalurraa mucaa biraa argateera. Dhugumattuu walitti dhufeenyi jaalalaa kun duraan kan eegalamee fi gaa'elli waggaa 24 isaa akka diigamuu fi sababii akka ta'e kan dubbatanis jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Mashuwaalakiyaa, seenessi osoo hin dubbatin kan nama kolfisiisuu fi haala jireenya qananii Mr. Biin ittiin seenessaa turre haala kanaan xumurameera. Hanga xumuraatti hordofaa waan nu faana turtanii fi isin galateeffanna. Chaanaalii keenyaaf kan haaraa taatan seenaawwan ajaa'ibaa fi bashannansiisan guyyaa guyyaan addunyaa mararraa dhiheessinu akka isin bira ga'uu fi chaanaalii keenya kana subscribe yookiin akka makamtan isin yaadachiifna. Yeroo gaarii isiniif hawwina.